bu'aatan oole jechuu danda'a. Baay'ee gaddeera baay'ee jechuudha baqqaana. Ammallee fuulli kiyya akkas jechuun akka nama aaree wayim akka nama keessisaa waan akkana akkan inni yaaduun beeku biyya alaa hin deema nu gatee sin gatee hin deemu yeroo mara akkas jedhaayyuu. Namni jechuun sin yeroo hundaa isin waliinan connection guddaan qaba didaatii hin beektanii hundi keessanuu kaleessallee hin gaddamu akkas live gizee seenullee ani waan akkana akka nu qabuun beeku inni garuu hordoftoota didaatii akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii galan isaan badee ani nagaadha garuu arra maalifan dhufee baay'ee gaddeera oduu gaddaadhaan sinii bidee dhufee inni immoo maalinni didaan baay'ee nagattisiisaadha sammuu kana baay'ee gaddaadha. Arra keessaawu arra maalifan dhufe waan beekuu qabdan tokko jira isaan isin beeksisuuf kan dhufe jechuudha. Inni maalinni didaan ana gatee deemuuf hin beeku sobaatti fakkaachaa jiraayyuu garuu sobaa miti nagatee deemuuf gorbachuudhaaf guyyaa guutuu arra bu'aatan oole jechuu danda'a. Baay'ee gaddeera baay'ee jechuudha baqqaana. Ammallee fuulli kiyya akkas jechuun akka nama aaree wayim akka nama keessisaa baay'ee guddaame fakkaachuun barbaadu ta'ullee maaliif baqqaane akka nama tokko dubartiidha maalifan sammuu koo ol gadduu qaba dirqama gadduu qabu maaliif bakka namni tokko yaada tokko yoo kaasee waan san jechuun didaan maal gochaa jira waan jedhu an sammuu nan beekuyyuu ganamaan manaa baay'u halkanii sa'aatii 12 akkas maaliif sammuu kana sa'aatii akkas yoo jedhee gaafa hojii qabanaan jedhana ana duubatti waan biraa hojjechaa jira inni maalinni prosesii biyya alaa jalqabeera akka jalqabee sin beeku anna keessa koo baay'ee na cinqee jira dhuguma didaan garaa nutti jabaata akkamitti nutti jabaata nu gatee deemu hin danda'amu hin beeku dhugaan itti fakkaanni amma darasee ani dhugaan keech jechuun isoo hojjechaa kan jira garuu akka dhugaa ta'ee gana manatti maarraa jechuudha guyyaa bakka xiqqamaa oolee guyyaa guutuudha duraan ugaa kudhaniin dura akkas hiriyaa tokko qaba hiriyaa biyya alaatii dhufe tokko faranjii tokko jechuudha biyya ingilizii dhufe itti fakkaata inni immoo as gomni dirjit jedhan isaan wajjin hojjetanii turanina biyya tokkotti zooranii Itoophiyaa keessatti baay'ee waliin laayifii baay'ee waliin dabarsanii na wal beekan jechuudha. Isa wajjin yeroo baay'ee naasa'anii WhatsAppidhaan akka haasaan nan beeka Telegiraamii irratti akkas akkas naasa'anii garuu waan akkana akkan inni yaaduun beeku biyya alaa hin deema nu gatee sin gatee hin deemu yeroo mara akkas jedhaayyuu amma yoon gaafadhu garuu dirqama natti ta'ee jira. Itoophiyaa keessatti in ulfaataa isin jiraachisuu hin dandeenye manni kiraa natti ulfaatee jira waan hunduu natti ulfaatee jiraanna dirqama deemuu qaba naan jedheenna. Maal isin jedha jechuudha. Wanna kana dhugaa dubbachuudhaaf ani namanni hanga ammaatti garuu inni akka dhugaa ta'ee natti himee jira. Wanna kana immoo akkam goonaa YouTube wajjin hojjechaa jirra akkaman godhaa ati yoo gattee deemte ani YouTube achi ta'ee hojjechuu nan danda'a akkas naan jedhe jechuun didaatti yoo fudhatee deeme jechuudha. Miidiyaa kanarratti kanaafan ani viidiyoo kana
hojjedhee nun asuma waan jiruufu siniif gadhiisa jechuudha. Garuu baay'ee cinqameera. Meenaa boorsaa koomentii irratti naa barreessaa. Yaada keessan dhugaan didaan deemuu qabamu nu waliin taa'uu qaba kan jedhu kana isin koomentii irratti naa barreessaadha. Achumaan immoo yaada keessan achirratti naa teechisaadha. An dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee cinqameera. Guyyaa guutuu daa'ima koollee seeraan qabuu hin dandeenye. Keessi kiyya baay'ee laphina dhukkubee jira jechuudha. Inni sobaa yaa jiru dhugaa yaa ta'u hin beeku garuu waraqaa wayii akkasitti natti agarsiiseera. Viizaa jalqabeera moo akkas naan jedhee yoo maayinni viizaan naa dhufe moo yoo tikeetiin naa dhufe nan deema naan jedhee hin beeku bakka. Wanna kana isin mala naa malaa didaatti hundi keessanuu warri nu jaalattan hundi keessanuu mala naa nu malaadha. Wanni kun maal ta'uu qaba? Nu gatee deemuu qabamoo wayimmoo didaan dirqama mana isaa nu waliin asumatti hojjechaa asumatti akkuma taane jiraachuu qabnamoo mee maal jettan isin? Dhugaa dubbachaa jira nan beeka Itoophiyaa keessatti inni ulfaataa hojiin inni hojjechaa jiru hundi isaatu ta'aaf hin jiru. Birriin akka duraaniitti jechuun birriin ulfaataadha birrii argachuun. Amma immoo daa'ima qabnaa. Innaa mana keessatti waan baay'eetu jira. Waan ulfaatu waan baay'eetu jira garuu ta'ullee nu gatee deemuu qaba. Inni nu akkamitti jiraanna isa malee. Anaaf naa ta'ee mee maal taanaa kam taanaa an dhugaa dubbachuudhaaf keessi baay'ee sodaatee jira. Baay'ee yoo inni gatee deeme nama biraallee hin beeku nama hin baranne kophaa koo akkamittan jiraadha. Baay'eetti ulfaata. Innaa please koomentii irratti yaada keessan naa teechisaa. Didaan dirqamatti ta'ee natti fakkaata ta'ullee garuu ani bakka keessi kiyya hin gammanne rifadhee jira. Waan tokkollee dubbachuu hin dandeenye akkas hin jenneeni bakka nan deema jedhee paaspoortii isaa soorata dhidhiyeessee uffata illee dhidhiyeessaa jira. Innaa wanni kun waan inni hojjechaa jiru soba fakkaatu ta'ullee garuu ani isa jechuun fedhii isaa himachuu hin danda'u. Dhorkeera hin beektan waan fedhe osoo ta'e akka nu gatee deemu barbaadu garuu waan isin nyaachisu hin jiru. Waan ati waan barbaadde hoddaa si bituu hin danda'u. Daa'ima guutiif waan barbaade bituu hin danda'u. Kanaafuu dirqama deemuu qaba naan jechaa jira jechuudha inni. Kanaaf mala naa malaa isiniin jedha. Kana caalaa waan an jedhuun qabu hin beeku bakka. Isin fuulduratti bo'uun barbaadu. Kanaafuu bo'ee fixeera. Akka nama gammadeetti akka nama onnee jedheetti fakkaatee taa'uun qaba. Inni yoo galgala dhufu aarteertii onneetteertii jedhee akkanatti onneedhuun barbaadu ta'ullee garuu fedhiin qaba akka inni nagatee deemu waan tokkollee jechuudha. Innaa mee isin maalaan jettanii yaada keessan na barbaachisaa. Isin malee humaan namni jechuun isin yeroo hundaa isin waliinan connection guddaan qaba. Didaatti hin beektanii hundi keessanuu kaleessallee hin gaddamu akkas live gizee seenullee ani wanna kana akka nu qabuun beeku. Inni garuu yaada kana qaba of keessaa. Inni ture jira wanna kana eega jalqabe jechuudha. Nuun duubatti akkasitti hojjechaa ture. Kanaafuu bakka wanni kun murteessee jira inni ani garuu hin murteessine. Nagaan naa ta'a. Waan isin jedhuun qabu kana caalaa waree isinitti hin baay'isu kanaayyuu keessi kiyya waan cinqameef isinitti himuu barbaade. Kanaaf didaatti hundi keessanuu warri hirii nu waliin taatan hundi keessanuu yaada keessan like godhaa achumaan nama biraatti illee akka ga'u godhaa viidiyoo kiyya kana. Mee yaada keessan hundi keessanuu nu barbaachisanna. Baay'een isiniin jaaladha. Nagaan naa ta'a. Ciao. Warri haaraa taatan hundi keessan subscribe gochuu keessan irraanfatinadha. Yaa oduu gaddaa waan fidee dhufeef baay'ee dhiifama naa godhaa. Nagaan naa ta'a.